Brother, Santi mansa sabin isi nan kafala. Bukulun kun mega basa walitti. Mega basa. Hamman basu kafalin dima. Oga. Banki Oromiyaa irraa dhufe bayzi. Barhara kun nama 13 sabeeffachuun namootaan bagagiisanna jedheetu kennaas ni ergira. Kanaafu gatii boqqolloon kun walitti meeqa baasuu danda'a? Hunda isaa tilmaamiti birrii isaa si kenneen deema. Brother, Santi mansa sabin isi nan kafala. Gaaf Oromiyaa baankii irraa dhufne gaafii tokko sin gaafanna nama deebiseef qarshii 100 badhaafna. Nama dursee deebiseef qarshii 500 badhaasna. Namoota warras keessa jiran kaaniif immoo gatii taaksii amma isa jiru kafalla jechuudha. Gaafii tokko sin gaafadha gaaficha dafee abbaa deebiseef qarshii 500. Sadi afur kan jechuuni dhibbaan ammas moto birar baga geesse baga bara 2018 sige baga wajjin geenya Oromiyaa baankiin nu ergee namoota galateeffatoo qabaate qarshii 500 ammas hin kenna. Namaan galateeffadhu olumatti qabaa keenya Oromiyaa baankii isaaniinis naafa jiraatanii baga waaqayyootti isaan ga'e. Baga waggaa haaraatiin si ga'e ayyaana gaarii maatii kee wajjin. Ishi siniif isaa ta'u ishi. Tajaajila liqii dijitaalawaa wabii yookiin immoo waasii kamiyyuu irraa iyyuu bilisa ta'e wabii toon barbaachisiin baankiin Oromiyaa kennu maqaan tajaajila liqii sana maal jedhama? Michi darganne milkii jedhe attention guys al takka dhaggeeffadha. Oromiyaa baankii irraa dhufne bara haaraaf kennaa jirra namootaaf jechuudha. Gaaffii tokko sanan gaafadha. Nama dafee deebisiif qarshii 1,000 badhaasamu. Namni qophaa'ee jira? Badhaafamta? Itti fufu? Tajaajilli liqii dijitaalawaa baankiin Oromiyaa dhiyoo kana jalqabe maal jedhama? Eenyu jedhe? Si jedhe? Milkii argateetu kun waan. Ishee badhaasna namoota kaan irraa maallaqan sassaabiin qarshii 500 namaas keessa jiru lakkooftee nutti himta rakkoon qabu. Baankii Oromiyaatu bara haaraa saweeffatee namootaaf kennaa naaf arjoomaa jedhee nu ergate. Kanaaf dhufne baga bara 2018 nagaan geessan sinii jedha baankiin Oromiyaa hundi keessanuu baga geessani. Iyyaalta. Ati iyyaalta? Oro dijitaaliin appilikeeshiniidha. Milkii. Siimiti kan argate. Qarshii 1,000 isaasiin dabarsaa fi milkii jechuun tajaajila liqiidha dijitaalawaadha. Wabii malee eenyumtiyyuu liqeeffachuu danda'a. Hamma qarshii amma humni kee danda'e miindaafaatti liqeeffachuu dandeessa jechaadha. Kanaafiyyuu baga gammaddee baga bara haaraatiin sin ga'e jechuu barbaanna.